toltuun ati hojjettu simaaf deebi'a. Tole namticha wahiitu jira karaa irra taa'ee kadhata nama deemuu fi nama deebi'u hunda rabbi jala waanaa kenna beelee jira jedhee kadhata. Namni gariin saantimii kennaaf gariin ammoo calliseetumaan bira tara. Laakiin kennuufillee hin jira. Gaafa garii birrii bareedaa argatee hoteela doolaara tokko lamaatu jira dhaqee achillee bula. Laakiin irra caalaa aluma kana bulaa jechuudha. Beeliin kun gaaf tokko osoo ala taa'aa jiru yaani ganama bariidha waan rizqii kennaa soqanna jedhee kubbaayyaa ofii akkuma baratame qabatee nama deemuu fi nama deebi'u hunda jala qaba. Namoonni hedduun karaa san waan deemaniif yeroo hunda namoonni garii hin beekaniini nagaa hafaa gaafatanii saantimillee kennaniiftu jira. Gaaf tokko osoo inni taa'ee kadhataa jiru namtittiin gurraattii wahii dhuftee bira osoo taraa jirtu waan kenni yoo qabaattee jedheen gara galtee ilaaltee doolaara 20 kenniteef. Doolaara 20 kenniteefi hin ajaa'ibe doolaara 20 kana muluu kennuufi siitiin. San booda akkana jedheen maaliif kana hundaa naa kennite jedheen laannoon doolaara 20 namaa kennu hin jiru. Maaliif kana hundaa naa kennite jennaan nyaattee dhugduufi jetteen naaniin ajaa'ibda akkas jechuu isiitiin. Almuhim maqaan kee eenyu jedheen maqaan kee Saaraadha jetteen. Ani beelii jedhamaa jedheen. San booda har'ammaa ala hin buluu jedheen nyaatallee guyyaa guutuu waan nyaadhu argadhee jira birrii kanaan akkasuma alallee hin bulu jedheen natti tola jetteen. San booda ofirraa tarte. Beeliin kun ofirraa haga taa'u taa'ee shiqqala haga shaqqalatu nama deemuuf nama deebi'u hunda yaani eegee xiqqoo itti dabalachuuf jecha laakiin namni homaa hin kennineef san booda mee qursii haa nyaadhu jedhee ofirraa ka'e. San booda kubbaayyaa keessa waan jiru hundaa gadi naqee lakkaa'uu jalqabe. Saaraan tun isa biraa deemte ammoo gara hojii isii deemte. Hojii isii deemtee akkuma aadii dalagaa ooltee san booda jaalalleen isii yookaan fiyaanseen isii nikaa isii godhate jechuu itti dawwalee akkam nagaa maalii jettee osoo isa waliin haasaa jirtu eessatti nyaannaa lamnaam jiranii osoma haasaanii osoma isa waliin haasawtu harka isii irra italaaltu qubeen isii harka irra hin jiru. San booda qubee kana achi sootee hin dhabde qubee kiyyaa gatee jetteen naa suutuma soqee manumatti gatuma suutuma soqee yookaan makiinaa keessatti yookaan bakkuma wayiitti buustee bakka qubee yaani bakka wayiitti buustee naannoo soqee. San booda tole jettee bilbilachuuftee suutee hiriyoota isiitti illee himtee suqanii biiroo keessa hin dhaban. San booda namticha san yaadatte namicha sanii wayita kennu harkaa qaba ture kubbaayyaa isaa keessa kaa'uun ol jettee gadi baatee fiigaa iddoo beeliin itti taa'u keettee wayita geettuu beeliin hin jiru. Tana buutee isaatu dhawan. San booda agateettu teettee hifattee ofirraa deemtee bor soqa jettee jechuudha. Naannoo kanatti ammoo beeliin ammoo osoo saantimaa fi birrii lakkaa'ataa jiru qubee tana arge. Qubee tana fuudhee gurguruudhaaf deeme. San booda hiriyaa isaa tokkotti himee hiriyaa isaa waliin deeman bakka gurguraa. Meeqa baasaa jennaan namtichi 4,000 jedheen. Hiriyaan isaa gurguru jedhee kadhataan inni ammoo jedhee itti yaadee san booda hin gurguruu abbaa qubee kanaatiif deema. Namni abbaan qubee kanaa qubee isaa tana deebi'ee fudhachuun isaa hin oolu jedheen. San booda qubee tana gurguruu didee bahateen jechuu. Hiriyaa isaa waliin nyaataa oolanii galgala bakka bultii deemanii rafanii osoo rafaa jiruu yaade qubeen tun eenyuun harkaa buutii jedhee yaade osoo yaadu Saaraa san yaadate wayita naa kennitu isiin buusuun ooltu. Kubbaayyaa keessa namni kiyya keessa harka namni naqe isii qofa namni biraa hin jiru. Isiitu buusa jedhee murteesse. San booda naannoo san dalaga jettee miti jedhee ganama dafee ka'ee waan nyaata erga nyaate booda naannoo sanniin hunda kasilaa taa'ee kadhachuu qabu dhiisee naannoo san hunda biiroo naannoo san hunda jiru hunda irra deemee soqe. Laakiin nama tokko arguu hin dandeenye yaani biiroon isiin daleedu hin beekne. San booda hifatee gara bakka ofii deemee halas yoo dhabde isiinuu hin dhufte iddoo kee jedhee gara iddoo isaa osoo deebi'aa jiru Saaraan achi teettee bakka inni taa'ee kadhatu san teettee eegaa ni jirta. Itti dhufee si soqaa jiraa miti jeen. San booda isiin maal soqiteette qubee wahii gatte naf fakkaate qubeen kun keetii miti jeen. Si teetii jedhee bar naannoo kana hunda keessa deebii soqaa jette. Yeroo kana isiilleen boottee akkanatti hin bar anillee kalee
dhufee asitti si dhabee qubeen kun baay'ee anaaf waan guddaadha jaalallee kiyya gaafa nikaahna irratti naa kennaan akka guddaatitti ilaala qubee tana jettee itti himte. San booda hin ajaa'ibde maan gurguratinii jetteen beeytaa jedheen kalee gurgurachuuf deemee 4,000 naan jedhanii. San booda birrii dhamma argadhutun waanuma argatte fixaa yaani bu'aallee naaf hin qabdu. Laakiin abbaan qubee kanaa yimkin qubeen kun isaaf waan guddaa ta'uu danda'a. Maaliif namni naa kenne sun namni dingata jalaa bu'e sun iyyuu anaa waa godheeti yaani toltuu naa hojjetee achi keessa jalaa bu'e malee silaa beekaa hin buusu namni qubee kana yaani namaan kennu jedheen. San booda yoomiyyuu siif hin dagadhu jetteen. Tola ati naa olte kana yoomiyyuu siif hin dagadhu jetteen. Yeroo kan inni akkana jedheen toltuun ati hojjettu simaaf deebitii jedheen. San booda ammatteenii haga qabdu kiisiidhaa kennitee fi biraa tarte. San booda gara biiroo isii deemtee hiriyoota isiitiin barqubee argadde eessa argatte akkana namticha kadhatu gaafa san akkana isa keessa buusee innillee barna soqaa jira silaa gurgurachuu danda'a hattan gammatee 4,000 jedhanii jettee seenaa hunda hiriyoota isiitti himte. Hiriyoonni isii akkana jeen laazim Facebook irratti goofandii wahii banuufii qabna. Namtichi kun jennee suuraa isaa kenne namtichi kun nama amanamaadha haa gargaaru jennee haa bannu. Ani 10,000 yoo gorreef illee bareeda jette. San booda namoonni seenaa isii kana dubbisanii baay'ee tole yaani seenaa isii namticha san bira dhufanii suuraa waliin ka'uu jalqabanii namticha kadhattu san bilii bira jechuu dhufanii suuraa waliin ka'anii gariin nyaata fidaa fi yaani beekama ta'e. Akkasuma goofandiin isaallee guuramee fi 1,190 wahitu guurameef guyyaa muraasa keessatti. San booda birrii san fuutee shaantaa keessa keettee dhuftee inni nuti argina saaraa jedheen khalaas beekee saaraa jedheen har'a mufaajaa wayii sii qaba jetteen. Mufaajaa maalii jedheen mufaajaa wayii sii qaba jettee boorsaa baastee boorsaa keessa keettee fittee birrii jaalallee isiitii fi hiriyoota isii waliin jechuudha. San booda hoo jetteen itti kennitee tabanii ilaalu birriidha kun marti maalii jedheen. Kuni akkana seenaa kee Facebook irra himnee san booda goofandii sii bannee san booda namoonni si jaalatanii si qarqaaru jedhan. Ani namoonni maaliif asitti dhufanii suuraa waliin ka'an adaasitu seenaa yaani baruu maangoone ani waan basiixa yaani waan aadiidha haqa keetii deebisuu qaba. Laakiin kun marti maalii kun kiyyaare yaani amanuu dadhabe kun kiyyaare maali jedhee ajaa'iba itti ta'e. Wallaahi keeti jetteen kuni waan namni sii goore kuni keeti har'aan booda ala buluun hin jiru har'aan booda ala yaani akkuma fe'ite bakka fe'ite deemuun hin jiru mana bitattee mana bareeda isaa fuula kee kanallee itti gootee rifeensa kanallee cirattee waan xiqqoo naannotti dalaguu siif wayyaa jetteen. San booda galatoomii jedheen ati maaliif kana hundaa naaf taatee jedheen. San booda akkana ta'e namticha wayitu gaaf tokko naan jedhe tolli ati namaaf ooltu siif deebi'a naan jetteen jedhama. Innis tole itti oole isiinillee tole inni itti oole san isaaf deebistee jechuudha. Seenaa kanarraa akka barattan abdii qaba. Yoo isin tolle like share subscribe gochuun dagatina. Seenaa ajaa'ibaa wahii qaba. Bor yoo gaaftan jechuudha. Seenaan warroota YouTubeidha. Almuun seenaan kun torbaan dabre keessa waan ta'e yakka ajaa'ibaa wahiitu ta'e namni yakka san hojjete haga ammaatitti hin argamne akka filmiiti. Taatiin eegaa buna keessan qopheeffadhaa guyyaa lama booda yookaan bor inshallah walitti deebina nagaan oola.